شي ولي قال لي الرا هاتو ريسيتينا اركي شي ريسيتينا برباد سوان تيجي ريسيتينا تركي تمرتنا سيبريدا برسا كسر رجالا دايتون دبا نملي امننا نمنا جرتنا بريداينا نمنا غرو جرمتي harkaan isaan ga'urra ati dirree xiyaaraa tartee gara xiyaaratti yoo tarteef qofa kanan dabarsuufi qabu jechuudha. Lalbaata al tokko beektaa duubatti nama deebisalla. Waan akkasiin uumamaa al tokko jechuudha. Innaamoo ati yoomitti qophooftudha yaanii viizaan ba'eeraa isheen wanti koorratti dabarsii ka'iitoo natu dabarsaafi. Tole dhiisi kan isaanii kan amma seergi kana dhiisa kawantiin gosa bira jiramtee nat dabarsaafi. Gurbaan tokko maqaa isaa dha'uuf kan natti hin tolle waa'ee amantaatti geessuu rakkataa jira. Hin milkaa'u. Lakkii kiristaanonni musliimni isa dhabamu jechuu barbaadaa jira namni sun lakkii ajiraatanu maan irra jiraatu immoo boolla isaatti gaafatama. Lakkii an kiristaana jibbaa dhuunfaa irraa hin qabu. Lakkii kiristaanonni naa waliin hin dubbatan hin jedhuan ilma namaata Oromoodha bar si waliin dubbachuu danda'u yaada jijjiiruu danda'u. Kiristaanni maaliif dhugaa dubbatu yoon jedhee rakkootti nageessaa jechuudha. Musliimni dhugaa maaliif dubbatu yoon jedhee rakkootti nageessa. Dhugaan ilma waaqaati jette Oromoon gaafa mammaattu yaa sabaa. Abadi laata itti tokko abadeen san hin beeku abad kana wallahi bar eenyuun naamad ilaa hordoftoonni keenya garuu kan nu hubachuu qabdan ana amantaa kiyya lubbuu kiyya waa'ee amantaatiif dhimmi kun wal keessa hin jiru dhimmi haqa namaa dhimmi amantaa wal keessa hin jiru nu hubadha bakka kana nu cimsa ganaan manatti banadhaa jechuudha aboo ubbati qofatti ubbalaa bar ammadee gaddatti ba'e saree gabaa lixxe ta'e hin fokkise. Ustaz Ahmad suuraa koo fannifatee utuu dandatti nama guddaadhaa dhiisi jedhu wallaahi saree gabaa lixxe ta'e. Inuma fokkise bakka intiraa'e bakka. Intiraa nama gastii ol galche hundaa wallolee nama komentii jiru wallolee an ofii kiyyaa fayyellee itti dabalee laayivii irraa ba'e lakkoofsa barbaadaan ture jechuudha. Yeellee du'e wallaahi. Yeellee du'e. Namni gaafa haqa dabsee akkasana fokkisa jechuudha. Namni guddii yoo haqa dabsee akkasana fokkisa jechuudha. Yeellee wallaahi yeellee du'e lakkoofsa isaa barbaadee nama itti dabalee bakka jira laaluu dhattammaan laayivii irraa amma Ahmadiin jedhee wallaahi. Suuraa koo fannifatee namni guddaan kun bira taa'ee salphatee bar saree gabaa lixxe goote ijoollee laa ilaaha illallah. Gaafa haqa dabsite rabbisii dabsa jechuudha. Kennaan dhufteetti yetaa abbaatu. Kennaa mooditaranaa kennitamoo naan kennitu hattuu salaattu. La ilaha illallah. Halaan hojii jala jirtaa. Eda qoy kawaatitti beelleema eda abadi ifa wayiti suuraa koo fudhatee gadi ba'e Ustaz Ahmad. Wallahi yaada akka waan dhufte yeellee amantaa waa'ee amantaa galchuu barbaade beektaa hin didde ijoolleen hin beetti mitiire irraa fudhachuu didde. Saruma gabaa lixxe goote namni gastii keessa dhaqellee namni komitti nama na bakka saree masgiida lixxe ta'e. Saree masgiida lixxe ta'e. Ani yeellee du'e. Qoy. Booda dubbata amma dubbanneef hin deemna ati wannan sitti himu. Hin deemin yaa saree masgiida lixxe ta'e dalaa ibida irratti badate. Fayyaan nama inni gastii tolseen inni komentii barreessuuf karaan harkaa bade. Bakka ammi isa irratti jedhu xuura keessa waan jedhe beektaa isa irratti am viidiyoon dubbadha jedhee. Laayivii taa'uu dadhabe. Ilaa Ahmad waa'ee amantaatti geessuu ilaa warri dhugaan nu hordoftan warra qabarbaaddan. Ahmad waa'ee amantaatti geessuuf deemaa jira jibbiinsa qabuuf jecha. Nuti amantaatti geessuu fedhii hin qabnu. Dhimmi kun dhimma waa biraati malee dhimma amantaa miti. Garuu Ahmad immoo akka waan kiristaana wayii jibbuu wayiiti yeroo ilaalu miira jibbiinsaa wayii waan lallabu fakkaata Ahmad. Kiristaanonni maaliif dubbatu jechuu fedha? Kiristaanonni haqa dubbachuu qabu ka? Maal ta'e Ahmad? Kiristaanonnis haqa dubbachuu qaba. Amantaan fedhe haqa dubbachuu qaba. Haqa namaarraa dubbachuu qaba jedha. Jibbiinsa si keessa jiru yoo kiristaanota jibbita ta'an tokkummaan jibbuun qabu obboleessu. Maal ta'e inni? Yoo Ahmad kiristaanota jibbate han jibbuun qabu. Wantan jibbuu amantaa koo hagan tuqinitti. Ilaal. In waraabbatu waan ta'eef amantaa koo hagan tuqinitti. Aga waa'ee amantaa kiyyaan irraan tuqinitti maala jiraatanu ka maala irraa fuudhareen. Ahmad maa jiraatu dhumaa haaramu kan na dhibe bar kanaa bar. Amantaa koo hagan xunnetti aga daangaa koo hin darbinetti kiristaanota isin hin jaalladha ammallee booda kottaa laayivii irratti. Ilaal. Aga amantaa koo naan xunnetti. Namummaa keessaniin. Oromummaa keessaniin
isinin jaalladhaan amantaa keessan isinii kabajaan dhugaanaa waliin falmaa kana jechuun amantaa kootti hin dhufina amantaan dhimma dubbuutanis keessan ittiin dhufu tokkoomnee jiraanna Ahmad immoo jibbiinsa amantaa qabu lallabachuu danda'a ani hin beekon nama kiristaana jedhame jibbuu danda'a Ahmad ani hin beekon waan keessa isaa rabbitu beeka kiristaanni maaliif dhugaa dubbataa jechuu danda'a Ahmad jedhaa jiras kiristaanni dhugaa dubbachuu hin qabu jedhaa jira Ahmad jechuudha ani immoo dhimmi kun dhimma amantaa miti dhimmi kun dhimma haqa namaatii jedheen itti machuudha Ahmad jibbiinsa kiristaanota irraa qabu geessee namatti galchuu hin qabu jechuudha kiristaanonni obboleessoo ona qiimee irraa qabaate ofii keetii baay'ittiin loli tokkummaa amantaatti hin geessin tokkummaan ilma musliimaati nama laa ilaaha illallah muhammadur rasulullah jedheedha nama islaamummaa irratti illee qoosaa beekuu miti garuu dhimma amantaa fakkaanne amantaatti hin geessin oo kiristaana jibbita ta'e oromoodhaan hin jibbu gaa waan ati jibbiteef an kiristaana hin jibbu ajiraatan amma amantaa koon xunnetti amma daangaa koon sarbinetti ilmoo namaati ajiraatan oromoodha nama tarii bor immoo islaamayyuu ta'uu danda'ani lakki ajiraatan ugaan hin jibbu maaliif dhugaa dubbattu hin jedhuuni Ahmad kiyya akkasitti naa hubadhu booda laa ibirratti bal'inaan dubbadha amma qobaaniyyuu immaraata yoonan Ahmad ilaal Salaam alaikum si gargaara tokkummaa baqa Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh ayyee commander duraan dursa maalin beeyta Sumayya matanayyuu namni maanootu ishise namni ibiddatti isii ergayyuu isa mataa isaati beeyta ustaazota na duubaan jiranii ka isiin jetteef isa kanaaf duuba isatu duubaan as erge mijattiin nama akkasitti illee jababaasti illee natti hin fakkaattu beeyta guyyaa sadi guutuun Uffii kasi dhibu dhageeyyutu uffii jalqaba maal jedhu ustaazaa lafee abbaa kootii naa waraanu jedhe wallahi waan kana keessaa bayinaan jedhe karadhee adaraa ustaaza dhiisaa hin furra adaraa dhiisaa jennaan lafeen abbaa koo naa waraanu garuu deebi'ee gaafa kokkeessaan ga'u dhugaanii bayeetoo dubbate shuuf Inka katabar sanu ufa barabar ila amma kale dengadda maal jedha beeta akkas rabbina haa godhu yoo Sumayyaa kara dharaatiin dharaan deeggaraarta dharaan deeggaru si ergaa jirra ummata si ergaa jira maal ufa baaruu maaltu si geesse ufa baaruu jalatti dhukatuu kanallee dhiisa yeroo takka warri sheekotaa kunniin fin abaarina waan lafa jiru kun argaa jirra dhugaa jirtu kanaaf intala ustaazonni na duubaan jira jette isi sima ibidda oofte mijatti amma kuno saaba keetiin anu ciniini ስለዚህ ብሪን irra jira bakka amantanii atillee gadi baatee irraa yoo dandeettan irraa kafalu yookaan hin dandeenyedha nu dabarsaan kafalla akattame ani sii tanallee Sumayyaallee sirra jira birriin jedhee gaafadha obboleessa koo narra hin jirtu sirraa kafala Sumayyaa sirra jira narra hin jirtu wanni ustaaza ergame mijattiin bakka jaallafan argitu ustaazni akka yoo nama erge ustaaza kana balaa ibiddan nama ergechuudha balaa barkun anam ustaaz waraana yoo na erge aga duutti hin deebu jala deebi Sumayyaa wanti garaasi nyaatu Ahmad akka waan Sumayyaan jaalallee isaa taateetti dubbata nan shakke beeyisa yeroo dubbatu ina haara bakka amma micaawannaa san hin argine edda tokko akkasi fudhee qabe tokko gandummaadhaan tokko sila maaltu Sumayyaa fi ganda maaltu Sumayyootee Sumayyee shawaadha bar hundeessaanii shawaadha waan sinigaruu qabu boote feete haa taatu amma ila tokkummaan kun jimu tokkummaa yoo hate min agganaanya ganda toote maaltu ganda amma waan sitti masitti ilaal aati dhimmaas jimma miti siini matamtes jimma miti shawaa arsii siigalee oo gandummaa ta'es jechuudha fakkeenyaaf ganda nan ilaallatu jechuu barbaadeetan akka gandummaatti Ahmadii Sumayyeen hundeeshii shawaadha tokkee ishiin shawaadha bar koy eessayyuu haa taatu ilanamma anamma mala kiyyarraa yoo namarra arge anamma nama isii gargaaraa ture keessaa takkaadha Sumayyaa zaalamni kutaan beerii galchi kennaa beerii galchi ila tokkummaa annama Sumayyaa gargaaraa ture keessaa Sumayyaa irraa ka deebi'an sagalema isii san dhageeffadhe sagaleen isii bar hin amante bar akka dee keessaan itti haasoytee sagalee isin taloo waraabdellee intina jette laan intina akkana jetteen itti walii galtee dhufte micatti intaloon ammoo addisii gaafatte laal fiizaa kanaan dura waggaa 2 dura dhiisne san micattiin amma deebitee birrii na gaafatte yookiin fiizaa naa sirreessi jettee addisii gaafataarti jettee sun ammoo maal jettiin ከዚህ በፊት ነግሬሻለሁ ብር እንደማልመልስ በቃ ኩነስ ብረ ዱመተ ቁማር ዱሜ በር ቁማር በደ ጅራ በር በቃ አቺ ብረ ዩተሩ ወንተ ዲና ቆረቱ ላ
Ahmad nama guddaadha. Ana rabsuun fedhu tarii hojii jaalalleessuma yaa ture kana dura nutti ta'i. Video wal bira qabdi na fakkaate. Video wal bira qabdi na fakkaate. Buna dhuga ennaa siin eenyu taatu qobaasi wallaahi wabillahi dhugaadha inni illee dhufee naaf akkatu yeroo siin dubaa jirtu qobaasa olloo isaa mana sii dhaqaa ture buna waan arge dhaqee dhugaa. Dhufee naaf akkatu. Ilmee qoy. Dhugaa rabbi. Sumayyaan Dubaay turte. Uyi dhaggeeffadhu. Wallaahi wabillahi dhugaan sitti maa jira qobaasa akka dhiirri tokko hin jirre mana Sumayyaa dhaqee buna dhugaa ture achi taa'aa ture Ahmad. Bakka dhis. Ambar wal bira jiran jarri kun maali video wal waraabanidha. Addaa jarri waan biraa jike. Miskiina ko. Jechuun inni nama musliimaa tokko maaliin mana ijoollee durbaa tokko raqannoo innoo dargaggeessa ilaal. Inni dargaggeessaa maaliin mana shamarrii tokko jirtu dargaggeessa musliimaati. Mana shamarraa tokko qophaa dhaqee buna waan arge dhuga buna achi malee hin taa'u innaas hin Dubaay jirtu ani odeeffannoo funaannadheera bar naa tuquufan malee waa fiduuf hin deemaa bar garuu natta baay'isu sii galee. Addaan hin jiru. Mana sii taa'aa ture mana sii addaan hin jiru. Akkamiin na biraan ga'uudhaaf darree warri waan biraan ergitanishi walaamtoota warra wannaatanii. Waan biraa yoo annama wayii fidee miidiyaa kanarra irraa dubbadhe fiiganii na fidan waan isa. Kaaf madoo waan atti nin finne re'an sheeka jettaniiti. Sheeka dinnii beekaa nama masgiida irraa minaaraa kutee manooraa kiyya jedhee gurguratee biyyaa bahe maraattuudha. Sansalata lafarra harkisaa rammayyuu. Amaanu'eelii badeen. Natti ergaa kaaf madillee rakkoon qabu. Jaannata galtaniyyuu kaaf madiyoo na ergitan du'aa isinii godha. Barri azaabaa eegaan gaafa du'ellee oli sinin sensisu dhugaa rabbi yoo anu sino sensisu dide jannata galtan mana barri jannata sen waadaluutu jira ila Ahmad kuni yoo danda'ame dhimmi kun dhimma amantaa miti keessa akka nuuf fudhatoo suma jaallata ta'e sicheerumteetti jalaa nuufaaf wanti nutti himan oo jaalallee isaa taate ta'e namni an uui wallahi yeroo tokko isa jecha hamaan kaasee hin beeku waa'ee amantaatti geessuu rakkate fakkeenyaaf kiristaanonni dhuguma dubbatu bareeddee bar ila na dhaggeeffadhu injila tokkummaa wallaahi billaahi mee ati gadi bayi ani kiristaana ta'e jedhi mee sobaan bilooksi godha Ahmad argaa ummata kiristaanaan fedhu argama ummata kiristaana osoo isaati matoora qalamu Ahmad ummata kiristaana kana waa kana asan hin beeku ummanni kiristaana yoo amantiidhaan takkan ta'in oromummaa walit jirra oromummaadhaan dhiiga kiyyaan amma ummata kiristaanaa jibbuu hin danda'an kun addi masqala hoolaa qalataara guyyaa masqalaati mini maxaal wajjin nyaanne wajjin an micaa kiristaanaa tokko biratti an oromoo ta'e osoo na tumanii tokkummaa na waliin tumaman an dhiisu oromummaa walit qabne inni garuu san hin beeku. Indo gogore. Akini do gogore nama gudda ture of xiqqeesse beektaa. Abbo ani yuun kabajaan ture. Namicha kana na dhaggeeffadha. Kabaja ofirraa fuudhaa jira. Amma waan akkana gaafa dhaqee amantiitti galchuuf rakkata. An fakkeenyaaf dhimma amantiitti galchuudha akkana cinqamu kana an amantaatti galchuuf fedhii tokko an amantaa bar nama lubbuu kiyyaa ol jaallatudha kunooti miti. An beeriin amantaa kootti bu'uun an beeriin niisu kunoo beeriin nan jaalladhaa nan kabajaa. Osin amantaa musliimaa darbitee natti buute inni dhiisu garuu amantaa keetiin maa jiraatta ta'ee ittiin bu'u kabajee wajjin jiraadhaa nan jaalladha oromoodhaan nama sii galee ittiin bu'u abboonni jazbaadhalle silaa ummata kiristaanaa kana osoo maa jibbiteeyyuu raayyaa abbaa mancaa laaltee jaalachuudha qabda beeta waa irraallee waan baratu altama haremma Ready first. Moderator unda keessa sinirraa fuudha qoyobs. Narraan fuudhiin adaraa seeraa adaraa iddii siningalchu nama tokko sheekonni natti hin ergatinaa kalaas ingaa. Kenna waa tokkon sitti afaan kee sirriitti eeggadhu sirriitti haqa falmaa irra waan ta'eef noo dhaggeeffadhu waan sitti mul'ate no moderatora qofa namarraa fuudhiis moderatora qofa irraa fuudhi sijammar an tokkummaa jala dhufe ela tokkummaa jala dhufe wayita nama ciniini mana kiyya banadhee nama cinii no isiin limit hin beeka maalinni aga quufu nama arrabsa wayita nama arrabsa quufee ka'ee manuma kiyya nama arrabsa amma arrabatti illee hin jiru haasaatti jira wanna anaasa ukana ammoo haadha manaallee ni ilaallatu anaa fi ana qofa ilaallata abbaan na gaafatuu barbaade na dhufe ana na gaafatuu danda'a abban maan fedhe
yaa Ammoo osoo Onna naasaa Lady first carraa dubartiidha kenna lady first. Qoy amma asirratti pooyintii naasaa kenna qoy. Bakka itti sagalee jettan san sagalee isin dhageessifame san. Garuu Sumayyaan sagaleen ishii Sumayyaan amboona ergitee na bira jira dhageessisuu nan danda'uu barbaaddanii. Kanaan dura maal jetteeni yeroo ati dhuftee eerpoortii Ijipti geesse maallaqa kennaafi jetteen. Wanti hunduu xumurame viizaanis tikeettinis yoo ati dhuftee as geesse maallaqa tiraansfar godha dallaalaas jirtu jetteen. Garuu dheengadda Aasaa kedda kutoo soontaa. siifan erga jira poosti godhe feesbuukii kiyya jalatti illee. Viidiyoo bayi tobbanii dhaggeeffachiisatis. Wanti ofii asoftuuf hin jiru. Isaan booda yaadatti Poosti godhe feesbuukii kiyya jala iyyuu hin jira. Poost argee Facebook asitti bani nama kuma tokkos ilaalaa jiraami. Isa ishii waraqata barbaadachuu deemanii fi amma itti uummata dhageechisiise. Nuti jidduu wantoota adeemi kaadduu taanne barno. Dhugaa wajjin dhaabbannee lakkii wanti miskiinaa yatiimni miskiinni harkise waan dhaqni isaa deebi'uu jennaani. Hidhataa gara haqa falmuutti bobba'aa nuti haqarra jirra ilaal nuti amantaan lagaan kutaan osoo waliin qoodiin gara dirree hidhannoo haqa falmuutti nu kottaa hundi keessan dhiiraa durbaan guddaa xiqqaan haqa falmaa daangaa namaan sarbinaa nama narrabsinaa haqa falmaa. Hayyee Awurooppaa jira maraataan bor nutti deebi'aa rakkoon qabu inni bor dhukkee nurraa kaasa'u karaa nammaattes. Eeggadda namni jalqaba dadhabadda isaa bara. Nam beekaa bara argee. Inni kiniinni fixe kiniinni naa kiniinni liqimse achi deebi'an rakkoon qabu walumaa rakkoon qabu nuu taa'e. tokkummaa ammaal jedheen beektaa nana namanina boruu sin dhaa ila maal jedheen beektaa itti osseene Sumayyaa birriin sirra jirte anqadii beekaa beektaa birriin sirra jirteedhaan sirraa kafalaa obboleessa kiyya hin jirtu narraa naan jette sagalee bante beektaan sagalee ammoo yoo sa'aatii sana kiniiniin fudhannee hin xiinxalle beektaa dhageeffadheetuma callise. Waytana mooyin tala shamaraa takka irratti girri jedhanii duudan ammoo hin jaaladhu beektaa. Duudin santallee jarjarte beektaa itti zooree akka ho'i tattaateera. Lamuu gin nagariyyoo badhee jira beektaa. Yoo laalee jiru ineenim kaadechi. Anumaan akka adde beektaa. Namni sirraa kafaloo osoo jedhuun silaa haayimee akkasii miti waa wayii silaa haga wayii irraa dhamananii beektaa. Tokkoffaa ammoo doolaara 700 nama fidan isiin ka fudhatte 2000 wayi walitti hin dhufu wantichi faallaa ta'e bakka waan badheen jirre isiin alaaqe mammayyuu sadaffaa baankii axxaarra'uu deeman kun iyyuu naan galle manummaan kun iyyuu warrummaan baankii namaa goroggoruuf deemu asitti dhugaa dhiisanii maaltu ganda biraa nama oofe maaltu achi nama geesse baankii mesii olii gad oofuu maaltu geesse dhugaadhaa jirti bar isin bira jirti tanamni haasa'u. Amma sagalee dhageessisu. Dhageessisa. Yaa asirratti waa tokko jedhee dhageessisa sagaleedha. Miyuutii qabadhaa hundi keessanuu sirriitti dhaggeeffadha sagalicha nani dhageessisu. Wanti hundi xumurate hoggaas dhufte maallaqa kenna jedhameet dallaalittiitti bilbilamee garuu birruunti mallishaallesh wayis min taarigaallesh jedhaniin bara amma xuuxxoo na nuti daa'ima asitti. Bani sagalee biree muutii irra jirti. Muutii irra taa'anii beeku. Nama kanatti ni keessatti warratti wal baabasaan jettee waan hundi isaa cufameera. Ani immoo taasiseera. Yoo ishiin eerpoortii dirree xiyyaaraa akkana deebitee kaate boodan qashii gashaa moobaayil baankingii fayyadamaa isaayyuu ta'a ishiin gashe jedhee itti meera jechuudha. Qashii waliigallee irraa kan koorratti gashitaa. Hanga karaa dubartii ishiitti dabarsa jechuudha. Ittiin aansuudhaan immoo wanti si rakkisu maaltu jira? Wanti si rakkisu jira rakkoo. Dhageessanii mitiiree ergaatii dhuftee xiyyeera. Naa ergi laayiviinitti banadhaa naa ergi sagalicha. Laayiviin godhatti banadhaa. Kuni xibsiidhaan ta'e. Argitee ilaa uwwii qoya sitti beeri yaada wayii kennannaa. Uwwii asitti argitee waan galuu qabu akka seera masiriitiin namni gaafa achi ga'e dallaaladhaa kaffalama. Kennaa qoy nu galeera. Ayaa dubbadhaa ishee. Birri gaafati dhuftee dirree birri ati natti dabarsite isiittiin kennu. Gaafati dhuftee dirree xiyyaaraa geessen kennaa jette mucaan dirree xiyyaaraa miti dirree makiinaa iyyuu hin dhanne dirree konkolaataa iyyuu hin dhanne jechuudha. Birriin sana eenyutu nyaate? Finfinnee iyyuu hin dhanne micattiin.
Finfinnee iyyuu hin dhanne amboo keessaa baatee Finfinnee iyyuu hin dhanne jechuudha. Rabbi nama awwaaradin isii bichaa mika awwaaradame sheekotii warra jaarsummaa laaltan guutuun teessanuu tawaarradda. Ilaal amma namni gaa ilaal ammas waa tokkotu jira. Ilmi namaa sammuu qabu dhugaa kana hin argu gaa irra darba ammoo jasbaan irra darba jechuudha. Maraataan irra darba ammas sii galee utuu dhugaa laalu. Amma gaa Sumayyaan kaabaanis kibbaanis bahaanis lixaanis maallaqa kana dabarsitee nama sanaan kennine jechuudha. Nama sanatti hin kennine nyaattee jirti jechuudha. Hattuu salaattu jechuudha kanaaf. Hattuu salaattu kana immoo itti duuluun itti fufaa jechuudha. Yetaa abbaatu. Booda laayibiin itti banadha wallaahi. Itti fufime. Harka takkaan quraana qabatanii harka takkaan hatuun hin eeyyamnu. Walumaa gala badhee jira beeyta waan badhee jiru ammallee an inee illee waa takkasitti ma tokkummaa. Wallaahi amma ummanni kun irra deebi'ee hin talatana baankii isii axxaarraa jedhanii deemanii miti. Baankii isii axxaarraa deemanii miti. Baankii isii axxaarraatanii dhuftanii as gubbatte akka gaaf duriisan irra harka qabdanii neeynee asii achi qabaa maali itti yoo isin hin murin wallaahi ilkaanii isin nyaadha. Haadha teessan qabrii keessaa isin yaasa. Wannaan beeku waan ta'eef achi qabaas qabaati kijiba isin asirra maali isin saalfattu isin guyyaa sadi kaa'ee gubbatti nama harkistu. Micaan magaaf durii dhukkubsatu sanbar sababa isiin gargaarsa isii sanirraa namni isii asii atakara. Namni sila afaan takkaan dhaqee micaa san gargaaran. Annamaa viidiyoon dalagoon micaa san dhaqaa gargaaraa dhee gubadhee wallaahi viidiyoo dalage. Sababa isiitiin namni dhukkubsatu mana yaalaa dhaqaan jiru intalootana. Hattuu badhee gubatta soo akkanatti ijaan arginu hattuu isii osoo arginu. Kaammoo akka isiin akkana ija bobaastu ka godhe isin warra sheekoti isin talootana deeggaru. Maaltu jira beektaa beeri mucaan kun bakka jarri beellama qabatanitti haasaa tokko malee sagalee kana qofa akka dhiyeeffattu cimsaatti maati sagalee kana dhiyeeffatanii maallaqan kennitu yoo ta'e hattuudha fayyaansi jechuudha jaarsolii sarraa dhukkeen kaa jechuudha siigalee fayyaansi hattuudha nama dubbattu jechuudha. Amma sagaleen kun qofeen maallaqa sana kaffalchiisuu danda'a jechuudha sagaleen kun qofeen gaafa bakka dhumatee barbaade. Amma hattuu salaattu namni illee dhossitu hattuu salaattu naa badattuu salaattu jettee naa saatilaa deebi'ee. Kanaaf beeritti maati innaa sagantaa sana irratti har'a moomaa inni sagantichi sagalee jaasummaa tokko malee akkuma siin sagalee bantee nama dhaggeeffachiiftee mirga siin dhiibani waan ta'eef iddee jaarsummaatti sagalee hin bansiisan oo sagalee hin banamne nan bu'a jettee sagalee kana akka dhaggeeffachiifattee dubbachiisanii bar micayyoon afaan qabu bar dhaggeeffadhu kenna sagalee kana hoo jarri hin dhaggeeffanne akka jaarsummaa sana adda kuttee baatu nu itti nu himaa nu jabeessaa mucattiitti jechuudha sababni isaa kun gaadha waan ta'eef gaafa dirree xiyyaaraa dhuftanii yee birrii sitti dabarsa amma birriin harka jira jette egaa mucaan dirree xiyyaaraa miti dirree konkolaataan nanne amboo keessaan baane fidi maallaqichaa jedhamaan afaan oromooti kun abaluttan dabarseen hin jiru afaan siitiin hin dabarsuu ammasi dhuftutti jette mitiire eega ammasiin dhuftutti hin dabarsitu ta'e shaayeedhaan dhuganii daabboon bitatanii nyaatanii kaanii hin jiru jechuun hin danda'amu kaffaluun dirqamaa jechuudha hundi kee falmadhu haqaa waliin kiristaana musliima waaqeffata osoo hin jedhin namni dhugaa barbaaddu hundi falmi duula irratti hin maadhu yetaa abbaatu wal balleessuu taati malee haqa kana fudhattee naftu Sumayyaan duunee sagal gubanna jechuudha duunee fannifamnu malee hin haftu haqa jalaan baatu abbaan fedhe shira xaxuu danda'a amantiitti geessuu danda'a nu deebisuu hin danda'u garuu nuti amantiitti hin geessinu dhimmi kun dhimma haqaa qofaa jechuudha abbaan fedhe amantii fakkeessuuf kiristaana musliima jedhee waaqodiinsa kaasuuf deemuu danda'a jala dhaabbachuu qabna. Dhimmi kun dhimma amantaa miti amantaan dhimma lubbuu keenyaati. Dhimmi kun dhimma haqa namaati. Haqa namaa immoo eenyu nu dubbatu jennee jala dhaabbachuu danda'uudha qabna jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni kiristaana jibban jiraachuu danda'u. Kiristaanni maaliif dubbataa jedhu? Kiristaanni maaliif haqan dubban? Maaliif haqan dubbatu? Dubbachuu qaba jechuudha. Waa'ee amantaa miti kan waa'ee musliimaa dubbataa hin jiru bar waa'ee haqaati malee. Kiristaannis waaqeffataan dubbachuu hin qabu. Amma namoonni tokko tokko jibbiinsa kiristaanni jiraachuu hin qabu jedhu irratti waan murteeffatan qabu hin beekamu nan beeka jechuudha. Namni tokko kiristaanonni jiraachuun qaban gonkuma jedhanii nama amanantu jiru. Noo sirrii miti kun amma amantaa keen xunnetti laagiraa fiddiin jedha amantiin kee jedhe raayyaa abbaa machaa amantii namaa amma amantaa keen xunnetti waan xuxxuuf hin qabdu jiraachuu qabaa jechuudha. Yoo amantaa kee tuqe qofa kanatti deebii kennitu waan ta'eef hanga garuu amantaa keen xunnetti kiristaanni dhugaan dubbatu yoo jette ta'e cubbuu keessa jirta jechuudha. Dammaqi amantuun siin eeyyamu. Kanaaf namoonni fakkaattonni Ahmadiif Ahmad amantaatti geessuu danda'u. Ahmad fakkeenyaaf jibbiinsa kiristaanota hedduu qabaachuu danda'a.
kiristaanonni maal lafa kanarra jiraachuu qabaachuu danda'a rabbitu beekaa jechuudha. Waraabbata akka inni booda lafaan haasaa kana quba qabaadhaa. Kennan abbaabsa booda qaadiyaan isaa hundayyuu baafadhee ofirraa qaba. Saatii isaa naa hubadhu jechuudha. Ahmad jibbiinsa kiristaanonni maa jiraatu jedhu qabaachuu danda'a hin beekama fuula isaarraa isa jedhe hin jenne ilaala. Yaada isaa keessatti ilmaama kun xiinxala jechuudha. Kiristaanonni maaliif jiraatu jechuu danda'a Ahmad. Kiristaanonni maaliif dubbatu nama miti jechuu danda'a. No kun dogoggora. Kiristaanonni dhugaa dubbachuu danda'an. Amma amantaa keen xunnetti immoo waan fedhan itti amanuu mirga qabu. Dhimmi kun immoo dhimma amantaa miti. Dhimma haqaati malee. Waa'ee amantaa irratti wal mormaa hin jiru. Macaafa qulqulluu finnee quraana finnee miti haqa bakkee jiru kunoo haqa kanaa jedhaa jirraa jechuudha. Isa kanaaf an kanan waamicha taasisu ammallee irra darbee boodallee kiristaanonni illee musliimonni illee waaqeffataan illee dhimmi kun dhimma amantaa waan hin taaneef haqa akka falman haqa miskiinaa akka falman nan gaafadhaa jechuudha. Ahmad kiristaanonni maa dubbatu yoo jedhe inni nuu rakkoo qabaa jechuudha. Inni jibbiinsa kiristaanummaa irraa qabu geggeeffachuu danda'a obboleessoo waan ati kiristaana jibbiteen nuti kiristaana hin jibbinu. Wajjin jiraachuu dandeenya obboloota keenya Oromooti bar. Kana qofa miti obboloota namummaa walitti qabnu bar. Amma beeriin amantaa keenya baay'ee kabajji kunoo kiristaanadha. Takka musliima fakkaatti hin kabajjii jechuudha. Namoota akkasii jira bar. Akka amantaa ishee caala musliima kana waan kabajuun si'a beeriin beektu waan ta'eef guyyaa jumaa kabajaa akka nama jumaa dhaquutti guyyaa iidaa kabajaa guyyaa ayyaana musliimotaa jechuudha. Kiristaanota nagaan jiraatantu jiru waan ta'eef namoota miira jibbiinsaa facaasan akka Ahmad dhaga'uun hin jiru jechuudha. Namoota gaafati dubbatti amantaan akkana jedhee kiristaanii dubbachuun qabu waan kana kiristaanonni dubbadhaa maaliif hin dubbanne haqa dubbadhaa iyyaati waan haqaati waan ta'eef. Sini galee beeriin musliima jiraa jiru musliima taate rabbumatu beeka salphadheera waqti musliima taate. Oromoo ta'uun kee gaadha. Kiristaana jedheen fakkeenya si fudhe kanaaf hin salphadheera malee wanta biraa miti. Kanaaf kiristaanonni maaliif ittiin uumakatu yoo jedhe kiristaanonni dhugaan dubbatanu ilma namaati bar. Amantaan beentee ortodoksiin amantaan fedhe haqa namaa nyaadhu jedhu tokko hin jiru biyya lafaa kanarra. Waaqeffataan inni waaqa tokko malee waan jiru ergamoonni hin jiran jedhee amanu sun haqa namaan eeyyamu. Amantaan dhimma lubbuuti. Dhimmi kun dhimma amantaa miti nu hubadhaadha. Wanti isin cimsitanii nu hubachuu qabdan. Dhimmi kun dhimma amantaa miti. Dhimma haqa namaati. Amantaan dhimma lubbuu keenyaati. Kun dhimma haqa namaati. Dhimma lubbuu miti waan ta'eef. Sinii galee. Kanaaf bakka jirtanuu waan feetettamani garuu haqa falmi amma dandeesse. In argatta gatii kee waan ta'eef. Haqa qofa falmi tokkummaa jettee hin falmin. Waan Ustaaz Ahmadii kana Ustaaz Ahmad. Beekaan irra deddeebi'e namaa waa galchuufan. Namaa waa galchuufan beekaan irra deddeebi'e. Ati immoo wannan sitti mu'addaraa rabbii adiyaan isaasii waraabbata jala jiran waraabbata. Jecha hamaa oo aartellee qusan anamma fakkeenyaaf oon itti aarellee jecha hamaa tokko hin jedhu isaan. Akka jecha hamaa hin jenne obboleettii kiyya qaalii akka obboleettii tokkotti si ilaala. Haartee namni komentiin faasii aarsuu danda'a waan hin taane hin jedhin. Arraba badaa diqqa afaan kee irraa hin ba'in. Wanti waa'ee haqaa malee arrabsoo wayii afaan kee irraa hin ba'in. Loliifti wayii fakkeenyaaf ustaazota jettee waa wayii. Waan tokko si gaafadha tokko hiriyoottan kee maallaqa namaa nyaatanii deebisiistee beektaami? Gadansi baasu anaa gadi baasuu fidee akkasii kaffaleetu jira wallahi suuraa kenna kee fudhee gadi bahee jennaan geesse kenne saahiba kiyya ollaa mana kiyya. Ani immoo dubbadhee na jalaa dubbachuu diddee na tuffattee nurratti cuuftee kabaja nu dhabde. Ani yoo dirqama kabajuun qaba callisuun qaba waan riyaa koo taateef miskiina yatiima zallamuu qabdee tokkum. Cal jechuun qaba yaani akka shariyaatti akka oromummaattu cal jechuun qaba yommuu hiriyaanti yatiima zallamtu. Yatiima ilmoo haadha hin qabne bakka itti galtu dhabdee mana ishii dirasii irraa fudhatanii bakka itti galtu dhabde zallamtu ani cal jedhee ilaaluun qaba hiriyaatii irratti. Falmi wajjin jira akkuma seerattu akkuma shariyaattu karoo bichaa natti lakki bu'aan lubbuu koo qabsiiseensi waliin jiran jedhee bar oo namni hundi sitti dule tokkittiin koo si gaa dhugaa irratti bar isin deeggaru quba qabaadhula bor dogoggorraan dogoggortee ta'e sitti maan nama dantaa qabu miti an tokkittiin koo hin gaa nama biraadhi si waliin hin jira imanu kunoo nama irratti waadaa sii gal anga lubbuu dira siin si waliin jiran jedhee haqa irratti bar haqa irratti tokkittiin koo si gaa Sigare kuno ummata Turiya gantu jedhu sinatti maalitti ni naafoo bulee ana naada dhiirati naada dhiirati wallahi alhamdulillah namni hin jenne bar atu shirna godhaa jirti akkana naan jettan hin jedhamu bar ganaa namni suuraa kee gaddeebisee si arrabsuu danda'a hin dallanamu amma kana dallanta taanaa naa waliin galtu ana namni gaddeebisee na arrabsaa jira bar namni maa na arrabsee hin jettu haqa irratti goddeefta malee
bakka ati waa'ee haqaa malee Ani ganaa namni si arrabse dhaggeeffadhu ati waa'ee haqaa malee nama arrabsitu nama si arrabsee deebiin kennitu maaliif akkanaan jettan hin jedhinati warra si waliin jiru warra haqaa waliin jiru galateeffattee warra si waliin hin jirre immoo hin callifta jala jechuudha akka nama hin argine jettu koomentii isaaniillee of jalaa biloottee hin qulqulleeffatta amma fakkeenyaaf mana kootti milishoota guddaatu jiran mana kootti milishoota ijaaramantu jiru kan mooditara fudhatanii haqa kabachiisan hattuu yeroo jarree waa arrabsan jala seenamee waraabama viidiyoon isaan buufama namni sun hin sakatta'amutti deemama jechuudha nama arrabsuun bilooku dudduba isaa hattuu waan ta'eef qaama sakatta'utu jira qaama sakatta'uun gadi itti lakkisa jechuudha maatii isaan hordofaa jala bu'een eessa jedhee gaafadhaa aga maatii dirasiin deema jala hattuu dheedhee eega qulqulluu ta'uu bare namni kun xiqqoo kaansarii qaba jedhee mana hidhaa bilookii keessa galcha yoo nattuu ta'e immoo saaxilama jedheen qota jechuudha ana mana arrabsu akkasitti hin deemu malee gatii irraan kaffalu kanaaf ati maqaa sheekotaa illee wannan sitti mu sheekota hin jedhin ustaazonni irraa dubbateetti miti akkanuma jedhe sheekonna abaluu maquma namaan dhayin ati haquma mucaa sanaa falmuu malee nama irratti hin fuulleeffatin jecha hamduullee namaan hin jedhin arraba wayillee hin jedhin yoo aartillee callisuu filadhu yoo aartillee yoo komentiin si aartillee namni komentii immoo waan fedhe siin jechuu danda'a wanti si dhufu dhimma kanaan nagalaafatee keessatti darba iman waadaan siise dhimma suma yaatiin an du'ee kayati booda koo duuta malee dura koo hin duutu kunoo ati warra namaati miti akka obboleettii tokkotti dhimma haqaatiif hin jedhe malee akka Ahmaditti Sumayyaa jaallatee jedhe sana miti yan jaalalleen Sumayyaa Ahmad akka inni jedhe osoo hin taane an akka tokkummaa akka obbolummaa isaa haqaan siin jedhe malee Ahmad amma fakkeenyaaf Sumayyaa jaalallee waan kanaan natti asitti fide ana bar dhadhabeetinan amma ji'a lamaaf deema wanti kun dhadhabee jenna asitti finne sheekonni canna jala jedhanii jenna furuu didanii jenna dhaggeeffadhu natti fiddus dhiibtus haqa falmaa jirta kaittimna waan jiru baraabaranii ati dhaggeeffadhu haqaa waliin nan dhaabbadhaa jedhi malee kana dhiisa haqumaa waliin dhaabbadhu ilaal amma Ahmad wanti natti duuluuf jaalallee Sumayyaa ture hin jaallatan mallee jechuudha utuu siinii kamtee fuuchuu fedhii qaba natti fakkaata sii galee jaalallee Sumayyaati inni natti haaruu danda'a jaalalleedhaan haarama seeruma isaati ati garuu haqa irratti goggoggi afi malee nama waan jedhin an sin jaalladhu ammati haadha warraa namaati garuu dhimma haqaa irrattan si deeggara haqa qofa dubbadhu yoo ati dogoggorte sitti maa nama arrabsisiin jedhaan jiru badiinati qabdu hin jiru badiin karaa dhimma Sumayyaa dhimma biraa jedhaan jiru amma fakkeenyaaf amayyaruma hunda eegasii mana siitii raqee qophaa buna dhugaa mana Sumayyaatti buna faa dhugaa achi ta'a waan inni godhe rabbitu beeka ani hin beeku Allah waalim rabbuatu beeka kan si galee ani si wal argee hin beeku miidhuma irrattan si beekaa si beeku. Mucaa namaati bari inni sun biyya biraa jira. Oyi Habibti haasana isaa jira Habibti mucattiin maal taate ani Ahmad obboleessa kiyya baay'ee jaalladha Ahmad obboleessa kiyya baay'ee jaalladha. Rabbu umurii isaa dheeressu namni nama jaallatu immoo aarsaa namaa kaffala Sumayyaan jaallata jaalallee jechuun duri seenaa siin Dubaayii jirtu dhaqee mana siitii buna baay'ee dhuga kophaa isaa dhaqee buna dhugaa kun immoo tarii maaliif akka buna dhugu rabbitu beekaan hin beeku kana ani hin argine waan ta'eef itti murteessuu hin danda'u mana siin immoo deddeema Ahmad kana ragaa qabatamaatu jira jechuudha mana Sumayyaa baay'ee deddeema innaa siin Dubaayii jirtu jechuudha inni akka jaalalleetti haaruu danda'a sii galee nuti immoo narrabsinu Ahmadiin ati obboleessa keenya nama guddaadhaan nu gorsii jennaan inni narrabsinu laal argite Ahmaduma nu arrabsaa jiru kanaan obboleessa keenya nurra guddaa obboleessa keenya nurra beekaa yoo nuti dogoggorre bilbili nu gorsi bilbilli keenya kanaa jennee Ahmadiin itti himna malee Ahmadiin arrabsinu maaliif innonnee jaalalaatu keessa jira malee waa'ee haqaa keessa hin jiru Abu Muaz nama qulqulluu bara Abu Muaz itti na jalaan bu'inaa Abu Muaz nama dubbuma fixuuf rakkate malee Abu Muaz warra Abu Muaz wettan Abu Muaz nama nagaa inni dubbuma fixumnuu rakkate malee namatti buulleen fedhu Abu Muazitti wallahi billahi maaliif dubbuma nuu fixuuf rakkatan malee ammeenyaa fi miti isaan wallahi isinii galee itti nu jalaan bu'inaa jechuu barbaadeetan garuu Ahmad xiqqoo jaalallee ture jaalallee Sumayyaatinni jalaa hirumteeratti fakkaatti in arrabsinaa garuu Ahmad in arrabsinuu obboleessa keenya nurra guddaa rabbi si haa qajeelchuu rabbi daandii dhugaa si haa agarsiisu kiristaanonni isa jiraatanu maaliin lafarra jiraatu hin jedhinii maaliin lafarra jiraatu hin jedhin kiristaanonni si galee jiraatanu amantii kee amma hin xunnetti jiraatanu kiristaana si hin jibbinii maala jiraatanu amma amantii kee hin xunnetti amma daangaa sitti hin darbinetti kiristaana si hin jibbinii jennaan obboleessa keenya Ahmadiin maaliifi namni isa arrabse hin jiru garuu jaalalleedhaan immoo waarsaan hin kaffalamaa nu arrabsu an obboleessa kiyya nan jaalladha wallahi rabbi umurii isaa dheeressu na arrabsusi an jecha hamtuun jedhuuni garuu Sumayyaan akka jaalallee isaa taate ifa baasaa jira wanti garaana nyaatu wanti booyi na godhu wallahi billahi sheemiidha sichi warra namaati irraan dubbatiin jennaan
wanni inni garaana gube dhaqee suma yaa'ul baabajjuu yeellee abbaa mana suma yaa natti dashiidhaa qaree dhaqee yeellee du'ee akka waan ta'e yeellee wallaahi tiktookii nammu qoy abdii yetti qo'aasuuf na danuu na somnu abdii koko nammu wallaahi nammu ija qabadhe wallaahi abbaa bara akkatti suma yaa natti dashiidhaa waraabuu dhabee dhaqee abbaa waraana suma yaa natti viidiyoo waraabee yeellee du'ee lamu qaran ilaale viidichi natti dhufee jennaan wallaahi yeellee du'ee akkasitti Rabbi jadi si dokumen jewa kena ustu. Lugu sih jadi meja sena dana. Wallahi chef inna kabe. Abba mana suma yara tidak kena kida ora biar gitu. Obra kai sura obra kai suma ya obra kacu ye lewa kanjal le tawi tire. Abba mana fisi wal tiyal ju mamman net duru si jalle te yunga dis. Ye le na kasi tak karani lale kasi te nana abba mana suma yara te na shida karau. Chef inna kabe wallahi wallahi. Akawana na ye le wallahi. Bola, ini mangka bacun dada bega ya lale cu. Kolfe ini mangka ini mana nak kisah danggale kolfe. Ini mana mangka bacun dada. Sigale, amala wara kasih kana. Tikke ini mau jete sigale. Lagi Rabbi jadi mal tu mia mana siratina shida karasi sami Rabbi jadi. Wah kawulala kami deh. Sigale, yo kawulala kami deh. Lagi surah mana sih berkate. Ibu bisa yu jalati. Eda boy ode jolle bos sifte otte abo yar bomrinu de desi wallahi injallanna obbolesa kenya Ahmad obbolesa kenya wallahi injallanna dikuma kanate malega si nama baye nama kulkulu turi Ahmad wallahi injallanna rabbu murisanu faderesu wallahi kristano ta qofa kana argu injallatu garunu timmo kristano ta ma nu waamanu jennettimmo ajiraatanu kristano nama manta kenya tunnetti ajiraatanu garu wallahi wantan sheemin na qaba jiru video tino wana malle jaleeti la wajaleerat abba mana suma yaara tira qina shida qaree alkan gututu no qiqimi dumbule yeelle ka waan namni na argaa jiru wallahi akka waan namni na argaa jiru waa dhokadha bar akka waan ani waraabne bar ani waraabne akka waan fi waraabe daba dhokadha namni na argeera edda akka waan namni na dhokatu yeelle akka nan waa nan dhokadha yaa Woi akadi ari wanti tinna mangode wallahi wallahi. Ake bawra dirati na shida warabe. Ayawat. Akasi galatoma beri nani je bekana se dubbadhu bakka ammani xumuradheera bakka hinga haama dubboleessa kootii nan jaalladha wallahi baay'ee jaalladha rabbu murii isaanaaf hadheeressu ani nan rabsu tarii borsirraa danda'a waan ta'eefi